Akkam jirtu daawwattoonni saaxeenuu akkuma argaa jirtanu mana jiimii keessa jirra. Egaa ispoortiin nageenyaaf ispoortiin fayyaadhaaf akkuma jedhamu qaama keenya furdate kana sirriitti galchuudhaaf jennee ispoortii hojjechaa jirra. Namoonni ispoortii hojjechuudhaaf duraa duubasaa akka hojjetamu barbaadanis nagarsiisna. Har'a kan nuti anis nagarsiisu kan lapheeti jechuudha. Akka lapheen kun itti ba'u isin agarsiisna. Nu waliin turaan isiniin jenna. Gara sagantaa keenyaatti nu waliin turaa.
egaa lapheen keessan akka inni bareeduuf yoo barbaadani akka nu hojjenne kanatti isteeppisaa guuttataa hojjennaa isiniin jenna. Kan biraa immoo kan dugdaa kan maali yeroo biraas ni agarsiisna.